Shamarran keenya yeroo isin gorsa namoota keessaa tokkollee kan ta'e fudhachuu hin dhiisinaa. Wanti si fayyadullee keessa jiraachuu mala. Ani si fayyadne yoo ta'e inni istu siniyyuu. Yeroo baay'ee hin boossu dhuftanii too imimmaan keessa roobsitanii gaafa rakkoon guddaan tokko sinirra ga'e. Rakkoo sana keessaa bahuudhaaf immoo dursa otoo rakkoo sana keessa hin galin hiriyootatti siqxaniin mari'adhaa. Akkasuma immoo hiriyoota yoo icciitii keessan himachuu sinitti ulfaate immoo miidiyaa tokko hordofaa isarraallee barumsa gaarii argachuu dandeessu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii biyya keessaa fi ala kan jiraattan nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattan shamarroota keenya siniin jedha warroonni dhiirallee akkasuma. Like share godhaa kottaa mana kool seenaa warroonni dursa immoo maamila hin ta'in maamila ta'uu keessan hin dagatinaa hedduu takka galatoomaan siniin jedha baay'een keessan maamila naaf ta'aa jirtu. Egaa guyyaa irraa alan imalaatii jira jechaadha makiinaa keessan taa'ee jira uffataa ofirraa hin siniin jedha. Waa tokko obboleettiin kiyya tokko barumsa namaaf ta'a jettee waa irratteetu keessan dhuftee naaf himte obboleettiin tiyya kuni. Biyya Arabaa keessa kan hojjettu jechaadha. Yeroo baay'ee waan hin jedhu keessaa tokkotu jira beektu. Namoonni gorsa namaa kan fudhatu hin jiru kan hin fudhannes hin jira. Garuu maaluma ani waanuma barbaade daa'ima xiqqishuu maan taane daa'imni xiqqishuu dhumti suni wanti kun gaarii miti lakki hin ta'u jetti taanaan ishii jedhee fudhadhee irra dhaabadhee ilaaladha jechaadha. In tuffadhu jechaadha. Tuni xinnoodha tuni guddaadha jedheetu jecha nama kamiitu naaf fudhadha nan qaba jechaadha. Maaliif seetan baay'eessa gaariidha jechaadha. Micayyoon tun namaan marii hin qabdu garuu arra dhuftee waarrattee waan baay'ee natti haasoftee waan baay'ee natti kaafte jechaadha. Ijoolleen keenya wanti biyyaa baataniif tokko hojii hojjetattanii of jijjiiruu maatii keessan jijjiiruu bakka jireenya keessan jijjiiruudha jechaadha. Gaafa biyya ormaa kana dhuftani waasaan beekon waan ittiin sin tuqanii waan tokkotu na mudate beektu maal jedhu seetanii yeroo jechaan anillee nama rakkateen gargaara malee nama akkasumaan eenyu osoo hin taane obbolaa keessoo ta'e waama xiqqoon gargaara malee waan baay'ee jechaadha. Sinii naan jedhe nama wayiitu beektu sinii ijoollee biyya Arabaa kana gaafa rooppilaa yaabbattanii deemta waan ta'e sin tuqusiyaa sammuun keessanii hin deemaa naan jedhe beektu. Bakka waan hogootan illee hin beektani jedhe hin beekna waan goonu kaayyoo qabna. Hin beekna garuu yeroo goonus akkaataa ittiin goonus hin beekna sammuun eenyu ta'ee miti jechaadha. Micayyoon tuni amma isheen jechaadha akka tasaa ta'e nama kan barte yeroo baay'ee ijoolleen miidiyaa kanarratti dursa odonanii gara miidiyaa kanayyuu hin dhufin ijoollee baay'een shamarroota baay'ee gorsaa oolu irrii keessan hin nyaataminaa bakka waan baay'ee jechaa oolu ijoolleen keenya immoo garuu fudhachuu dadhabuurraan kan ka'e jechaadha nyaatamu yookaan miidiyaan hordofan ta'an waasaan beeku jechaadha. Micayyoon kun amma nama barte isheenis akkuma onlaayiniidhaan nama jaallatte ijoollee jaalala yoo ta'e jaaladha yeroo baay'ee kanas niin jedha jaalala jechuu fi birrii jechuun tokko miti jaalala mataasaa qaba jechaadha inni jaalala. Birrii jechaan immoo birriidha siina hojjetattee ofii keetii guduunfatta jaalalaa fi birrii maaltu tokko godhe birriidhaaf si jaallataa inni dhuguma birriidhaaf si fuudha birrii kee fuudha malee si hin fuudhu kan sin barbaadu gaafa birriin kee dhumte immoo ofii isaatiif si gata jechaadha. Micayyoon tun onlaayiniidhaan kan barte jechaadha karaa hiimotiin nama kanaa yeroo baay'ee micayyoo kunoo viidiyoo jedhee riippoortii keessatti gatee baqate sana viidiyoodhaan guyyaa tokko waliin dabalaniiti koomentii wayinaa barreessite micattii wayii jechaadha. Viidiyoodhaan waliin dabalan immoo akkamitti waliin agarreette viidiyoodhaan ijoolleen tokko namaan dabalanii be micayyoota nama viidiyoodhaan ishiidhaan daballe garuu walii dabalu wal dubbisu ture jechaadha. Kana keessatti guyyaa tokko birrii naa ergii egaa jaalala keessa gala waan ta'eef inni soba bara inni ijoollee qabaa gaa'ela qaba jechaadha. Micayyoon birrii ishii ergite jechaadha eenyu suuqiin banaa jedhee waarrateetu birrii gaafate. Gaafa inni birrii gaafatu birrii 400 ergite birrii 400 kash gootee isa irratti ergite haadhaaf abbaa ishii irratti erguu dhiistan lafa harka qabdu kan ergite suuqii bana inni suuqii maaliif bana inni koo soofaa isaa mana guuttate jette hiriyyaadhuma immoo namichichaatu dhufee itti hime. Soofaasaa biiffeesaa waan mana keessaa waan isa barbaachisu
godhatee guuttatee mucaan kun ammoo uwwattee boossi jechaadha. Ijoollee lama qaba inni. Ijoollee lama qaba soofaa isaa guuttatee waan hundumaa guuttate. Mucaan kun immoo wanni ishiin ittiin gaafatu tokkollee hin jiru. Yeroo na dubbadhu maal seetan nama biyya keessanii nama naannoo keessanii jaalladhaa. Naannoo keessan hin beektu maatii keessantu beeka boru maatii keessantu irraa qabee isinii fuudhuu danda'a. Sin namuma hin beekne fakkeenyaaf kutaadha wal jibbuu wal qeeqoo osoo hin taane Amboo kan ta'e Jimma akkamittiin jaallatame jaalalli hokee jaaladhu itti heerumi yoo fedha Rabbii ta'e. Garuu birrii akkamitti amantee itti ergita eessatti qabachuu dandeessa. Mucaan tun amma akkaataa ittiin qabachuu dhabdee waan gootu dhabdee kunoo akka bo'aa jirtu akka addaa bo'aa jirti. Egaa ijoollee shamarroonni baay'een illee keessan amma ta'e hin gargaarra jedhu maal godhu amma ta'e gargaarra akkasitti nyaatamaa jiru ijoolleen keenya jechaadha. Of eeggadhaa miidiyaa hordofaa maaloo jaalaluma dhiisa. Qohi gaafuma biyyaa baanu hin heerumnee biyyaa baanu ijoollee biyya arabaa deemnetu nama jaallanne jana jenneetu akkas taana jennee miti bara. Mucaan kun amma baay'ee nama gaddisiisa waa'ee ishiirra dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Uumaa miti hin jedhaa kanaafuu waan akkasii kanarraa of eeggadhaa barumsa isinii ta'a jecha mucaan tun na dhaggeeffatte na sagalee kiyyaan keessan nan gorsa waan ta'eef namoonni lakkoofsa koo fudhattanii na dubbisaa jirtan hedduu takka galatooma yaada isin naaf kennitan immoo hedduu takkan itti gammadee jira akkasuma immoo waan naaf kennita sagalee waan adda addaarree kan naa keessa yeroon argadhe isiniifan hojjedha hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Mucaan kanarraa waa tokko baradhaa adaraa keessan birrii keessan hin nyaatamina hin erginaa jaalala yoo ta'e jaaladhu birrii kee hin ergin birrii kee jedhiitoo viidiyoo waraabdanii isa udduu keessan itti ergitanis hin ergina hunda keessan miti dhiifama naa godhaa. Warri kaayyoo qabdan sin kaayyoo qabdu yuutuubii dhaggeeffattanii warrattanii kaayyoo keessan itti fuftu hin jirtu ijoolleen tokko baalageen akkasumaan miseejjira keessan qaama ishii saalaa kennaa bultu jechaadha. Gaafa dhuftee si boossu immoo qirqirtee boossi Oromoo koo maallaa godhee maalan godhee viidiyoo na waraabbate maalidha jette. Si warri kaayyoo qabdan kaayyoo keessan itti fufaan siniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyya waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Akkasuma laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni maatinaaf hin taane maatinaa ta'a dhugaa hedduu takka galatoomaa yaadni sinaaf qabdan anaafillee gaariidha siniin jedha. Wal gorsuun keenya wal barsiisuun keenya gaarii haa ta'u ani keessan ijoollee baay'ee dhufanii dubbisan ani jajjabeessan jira akka isaan hin kufne akka isaan lubbuu isaan irrattis illee murtoon taane murteeffanne siniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadha laayik sheer gochuu hin dagatinaa hordoftoota kiyya baay'ee si jaalladha. Baay baay turtii gaarii. Ciao.